रेडियो Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabatte kunoo yaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee waaqayyoo mata dure Boolichaan Hinqabamtu jedhuun qophaa'e seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoobsa 24 irratti kan hundaa'eef lubaa Wasihun Sambataatiin kan qophaa'e kutaa tokkoffaa qabannee dhihaatneerra. Faarfannaa garagaraas isiniif illee jirra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo Warra Wangeelaa ana Robsan Makooti sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isiniin jira. Tateetu ganna darabate biila fallayaatti silaatiin abdumeera utuu akka yaada isaati namni waaqayyo yaadaaf akeeka sarraa qabu hammam yaa miidhameeyyuu bineensan hin nyaatamu bineensan hin nyaatamu bineensan hin nyaatamu bineensan hin nyaatamu bineensan hin nyaatamu. Shakki qabu nan jiraadha humna gooftaan amanadha nan lalisa nan dagaaga darben deema cabse daanga nan lalisa nan dagaaga darben deema cabse daanga. Jenna koja bese tarkaanfi kosfaagesse ulan darbe hundaasa gooftaatu nagageesse abjuu kosa ganama mul'ata kodhu gomse jedheena agarsiise mormiitu kokaanesse hinqaanesse mormiitu kokaanesse hinqaanesse mormiitu kokaanesse hinqaanesse mormiitu kokaanesse hinqaanesse mormiitu kokaanesse. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoobsa 24 irratti dubbadha. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Isa immoo fudhanii boolla tokko keessa hin buusan. Boollichi duwwaadha bishaan hin qabu ture. Irra deebi'een dubbisa. Isa immoo fudhanii boolla tokko keessa hin buusan. Boollichi duwwaadha bishaanni keessa hin jiru ture. Mata dureen kutaa kanaaf kenne Boolichaan Hinqabamtu kan jedhudha. Meehameen boolla jechuun maal jechuudha? Boolli hiikaan lama qaba. Inni tokko lafuma qotamee jiru jechuudha. Lafatu qotamee jechuudha. Lafa qotamee argamu tokkoon boolla jennee lafa keenya jechuudha. Inni lammaffaan immoo steetiidha, kondiishinii dhalli namaa keessa jiraatudha. Haala dhalli namaa keessa jiraatu jechuudha. Isa harka namaatiin qotame yookaan isa waan tokkoon qotame argamu sana fiizikali isa argamu duwwaatu hin ta'ini haala namni keessa jiraatu jechuudha. Steetii kondiishinii dhalli namaa keessa jiraatu tokko boolla jennee lafa keenya jechuudha. Boolli erga jiraate wanti boolli akka jiraachisu godhe immoo jira jechuudha.
Callu ba'ee jiraatan miti jechuudha boolli jiraachuun kan danda'u namoonni boollicha qotan yoo jiraatanidha yookiin humni boolla qotu yoo jiraatedha jechuudha. Maaltu boolla qotuu danda'a? Dhala namaatu boolla qotuu danda'a. Dhalli namaa humna boolla qotuu humna boolla ittiin qopheessu qaba jechuudha. Iddoo kanatti ittiin dhufa Yoosefiif boolla kana kan qotan ilmaan Yaaqoobii miti. Isaantu qote kan jedhu arginu boolli qotamaa argatan isaan. Kanaafuu boolli kun erga dhala namaatiin hin qotamne ta'e akka kontekstii kanaatti waan isa qote wanta tokkotu jira jechuudha humna biraatu qote jechuudha. Akkasii hubattanii hin barbaadu. Namatu boolla qopheessaa haalatu nama boolla qopheessaa jechuudha isa lammaffaatiin kun. Inni sadaffaan diinatu qopheessa seexanatu qopheessa hafuura hamaatu qopheessa humna seexanaa qilleensa kana keessa jiru humna seexanaa aangoo jabaa qabaatee jiru aangoon isaa garuu murtaa'aa mee ameen. Humna kanatu boolla qopheessa jechuudha. Inni arfaffaanii hojii mul'ata 20:3 irratti argama. Waaqayyo diinicha boolla keessa buusee itti qollofeedha. Chaappaatti godhee qollofeedha. Waaqayyotu boollicha qopheessa jedhamuun yaada qabaan 100% garuu akkas jedhee sitti dubbachuu hin danda'u ta'eyyuu namni qopheessuu danda'a, haalli qopheessuu danda'a, seexanni qopheessuu danda'a, waaqa qopheessuu danda'a akka mul'ata Yohaannis 20:3 irratti jechuudha. Boolli namaan isa qophaa'u, seexanaan isa qophaa'u, waan biraadhaan isa qophaa'u. Boolli garuu gaafa qotamu nama qabuudhaaf qophaa'a. Jireenyatti adda nama baasuudhaaf qophaa'a. Waaqayyotti adda nama baasuudhaaf qophaa'a. Hawaasatti adda nama baasuudhaaf qophaa'a. Naannootti adda nama baasuudhaaf qophaa'a. Boolli callu ba'ee qotama miti. Macaafa qulqulluu keenya keessatti iddoo sadiitti boolli akka inni qotame argina. Inni jalqabaa kutaadhuma nama dubbisee uumama 37:4 irratti Yoosefiin boolla keessa buusaniidha. Sababa boolla keessa buuteef hidhamtamine. Sababa boolla keessa buuteef hidhamtamine. Iddoo kanatti garuu boollicha keessa erga buusanii booddee afaan Ingiliffaatiin he was under control jedha. Hubadhaa. Kontroolii isaanii jala godhan jechuudha. Humna isaanii jala godhatan jechuudha. Aboo isaanii jala gashan jechuudha. Hidhiidhan jechuudha. Itti gadannu waamini hidhiidhan aboo isaanii jala gashan jechuudha. Aboo jala yemmuu gashanii hidhamuudhaafati dirqama mana hidhaa galuu sirra hidhamin jechuudha. Namni fayyaadhuma tutuma deemuu yoo hidhamaa ta'uu danda'a jechuudha. Isteetiidha jechuudha. Kondiishiniidha jechuudha. Har'a Yesuus Kiristoos humna siidhee jiru sirraa cabsameen. Boollaati itti gatamuu fette maal akka ta'een hin beeku. Kutaan kun garuu nama boollatti gatame tokko nutti argisiisa. Boolli kamiyyuu ijoollee waaqayyoo qabuu hin danda'u mee ameen. Iddoo kanatti boolla qotamaa keessa Yoosefiin buusan jedha. Inni lammaffaan seera ba'uu 12:29 irratti argitu. Inni arfaffaanii Ermiyaas 38:6 irratti argitu. Ermiyaas 38:6 irratti Ermiyaasiin boolla keessatti namoota dhaqee hidheedha. Namuma physical appearance qabu, namuma qaama qabu, namuma harka qabutu Ermiyaasiin dhaqee hidhe jechuudha. Eessatti hidhanii boolla keessatti hidhan jechuudha. Eenyu akka qote garuu boolla sanaa nutti hin dubbatu. Daawitis boolla anaaf qopheessaniidha. Faarsaa 35:7 Faarsaa 41:14 isin dubbata. Kutaan irratti dubbanne keessa an dubbise keessatti Yoosefiin boolla keessatti gatan deddeebiin dubbadha kana. Egaa Yoosef yeroo boolla keessatti gatamu hubadhaa obbolaa isaatiin gatame. Obbolaa isaatiin Yoosefiin kan gate. Kanaaf anaaf isiniin boolla keessatti namoonni gatanii namoota fagoo miti jechuudha. Yeroo sawwachaa hidhannu isa jedhan Amaariffaan yemaadoo sawwachaa hidhannu jechuudha. Namootuma as jirantu anaaf isiniin boolla keessa ka'a. Namootuma qofa Yesuus Kiristoos irraa dhugan namoota qabbii Yesuus Kiristoos irraa dhugantu obboleessa isaanii fuudhee boolla keessa ka'a jechuudha. Ijoolleen Yaaqoob ijoollee akkasiiti. Ijoollee maatii abbaa isaanii irraa tokkotti Yoosefii wajjin nyaatamtu Yoosefiif boolla qote jechuudha. Kanaaf namni boolla keessa dhufuusu bakkeetiin dhufu fagootiin dhufu asuma naannoo jira asuma dirfuu jira jechuudha. Akkas hubattanii barbaada. Yoosefiin namni boolla keessa buuse bakkeetiin dhufne naannootiin dhufne mana Yaaqoob keessaa dhufan jechuudha. Ijoollee Yaaqoob gidduutii kaan jechuudha. Inni boolla keessa si buusu isi gidduu jira garuu Yesuus Kiristoos si oolcha ameen. Goota koo sagalee kana sirriitti akka hubannu barbaada. Garuu waan tokko naa gala.
Yoosefiin yoo boolla keessa buusan iyyuu boolli keessa lixuu dandeessaa garuu keessatti nafti. Hubadhaa. It's a transition jechuudha. Dhala namaa ta'ee namni boolla keessa lixee hin jiru. Namni dhala namaa ta'ee boolla keessa hin darbine hin jiru. Transitionii jechuudha. Yoosefiin dhaqanii boolla keessa buusan garuu boollichaan Yoosef qabamee dhabne. Har'a gooftaa Yesuus Kiristoos namoota boolla keessa jirtaniin boollicha keetti naftan jedha. Ameen. Iddoo kanatti boolli gaamaa jechuudha. Tokkoffaa boolla keessa yemmuu lixnu erga keessatti nafnu ta'e humni boollichaa temporariidha jechuudha. Murtaa'aadha jechuudha. Gizaawwii seenaa jechuudha. Yeroodhaan kan murtaa'u, haalaan kan murtaa'u, wanta bara baraan jiraachuu hin dandeenye, wanta umurii dheeraa qabaachuu hin dandeenye, wanta jabina hin qabne namoonni boolla keessa jirtanii har'a gooftaa Yesuus Kiristoos keessa gabaadhaan isinitti nan dubbadha. Yesuus Kiristoos boolli sirra jiru kun yeroon isaa gabaabaa akka ta'e hin dubbatameen. Yoosef irra boolli sirra jiru umuriin isaa gabaabaadha. Yeroon isaa gabaabaadha. Kanaaf iyyuu Yoosef boollichaan hin qabamne boollicha keessaa ba'ee sokke malee. Kottaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boolla anaaf isiniin qabee jiru keessaa nu baasa. Silaa akkuma isinitti dubbadhee Yoosefiin tokko boollichi temporariidha isiniin jedheera. Inni lammaffaan immoo temporary yoo ta'e iyyuu boollicha keessa Yoosefiin kan buusanii ijoollee fagootii dhufan miti. Isa kana baay'een deddeebi'ee dubbadha. Maaliif waldaa kiristaanaa keessatti namootatu wal caccabsaarra. Namootatu wal miidha, namootatu wal fixa. Namoonni wal balleessu, namoonni wal irratti qabu, namoonni boolla keessa wal buusu. Yoo boolla keessa nama buusuu barbaadan iddoon kun isiniif mijaa'aa miti, iddoon kun isiniif kan ta'u miti. Iddoon kun warra boolla keessa buusaniif utuu hin ta'in warra jireenyaan nama ga'aniif iddoo ta'uudha. Kanaaf tuqaanni lammaffaanii Yoosefiin boolla keessa kan buusanii ijoollee isaa wajjin guddatanidha. Daa'imoota obbolaasaa wajjin dhalatanii isaa wajjin guddatanidha. Baay'een keenya boolla keessa buuneerra, keessatti dhabneerra, keessatti qabamneerra. Keessatti nu qabaniiru yeroodhaaf garuu yeroo dheeraadhaaf keessa nu tursuu hin dandeenye, nu hambisuu hin dandeenye. Akkuma isinitti dubbadha immoo ijoolleen boolla keessa nu buusan warra fagoo dhufan utuu ta'e warra naannooti. Warra nu wajjin nyaata warra gola keenya beekanidha. Jireenya keenya warra beekanidha. Garuu waan tokko isinitti dubbadha. Ijoollee Waaqayyoo boolli hin danda'u. Immunity boolla keessa ittiin baanu immunity jireenyaa Yesuus Kiristoos developii akka godhu nu keessa kaa'eera. Ameen. Boolla si qabuu hin danda'u jechuudha. Boolli transitionidha. Boolli si tursuu danda'a. Boolli garuu si qabee si hambisuu hin danda'u. Maaliif? Humni si keessa jiru humna boollicharra caala. Humna Yesuus Kiristoos sababa ta'eef. Ameen. Yoosefi utuu boolla keessa lixin dura waan lama dubbadha. Akkas jedha. Fagootti argameedha. Hubadhaa. Fagootti argame. Eenyutu fagootti arge? Ijoollee Yaaqoobtu fagootti arge. Namuma beekan tokkotti distaansii irratti argan jechuudha. Recognize godhan immoo hin baran immoo jechuudha. Hin beekan jechuudha. Iji diinaa fagootti arguu danda'a. Hubadhaa. Iji seexanaa fagootti arguu danda'a. Yooma murtaa'aa ta'e iyyuu iji seexanaa fagootti hin arga. Iji nama balleessuu fagootti arguu danda'a. Iji ijoollee Waaqayyoo garuu qulqullummaadhaan bakkeetti mul'ata. Ameen. Iji Waaqayyoon warra barbaadanii iji ijoollee Yesuus Kiristoos bakkeetti qulqullummaadhaan jireenyi isaanii akka urjii waaqarraa bakkeetti qulqullummaadhaan isa mul'atudha. Waaqayyoof ulfinni guddaadha ta'u. Isin galeera ta'een beekunni kun. Agartuun seexanaa fagootti ilaala. Agartuun seexanaa fagootti yoo argeyyuu, agartuun diinaa fagootti yoo argeyyuu murtaa'aadha. Ijoolleen Waaqayyoo warra hammeenya arguudhaan fagootti ilaalan utuu ta'in qulqullummaadhaan warra fagootti argamanidha. Ameen. Qulqullummaadhaan fagootti argamna nuyi. Akka biiftuu waaqarraatti mul'anna. Akka urjii waaqarraatti qulqullummaadhaan mul'anna nuyi. Akka urjii waaqarraatti argamna. Uffati keenya qulqullummaadhaan argama. Jireenyi keenya qulqullummaadhaan argama. Haasaan keenya qulqullummaadhaan beekama. Dubbiin keenya qulqullummaadhaan beekama. Boolla qotuudhaan hin beekamu. Nama barbaadu nama oolchuudhaan beekama. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf Yoosef fagootti mul'ateedha. Yoosefi fagootti mul'ateedha. Isheen kun ishee tokko fa'a. Inni lammaffaan Yoosef inni fagootti mul'ate kun immoo maaliif mul'atee isa jedhamu immoo deebisne.
barbaaduu dhaqeera macaafa qulqulluun ገዳዮቹን የሚፈልግ ወራ ኢሳ አጀሰን ነማ በርባዶቹ ወልራ ቦላ ኢሳ ቆጴሰን በርባቻ ደቀቹ አማ ከሲሉ በተይ በርባድ ኢሳን በዲሳ ፈጎት ኢሳ አርገኒ እንገሩ ሳ በርባቻ ደም ኑይ አናፍስኒ ኢጆሌው ለሞተ በርባድ ኑራ ኢጆሌ ለሞተ በርባድ ኢጆሌ ለሞተ በደን በርባድ ኢጆሌ ቁራማን አንጉዘ ማን ወረ በርባድ ኢጆሌ ሐመኛን ጉዘ ማን ወረ በርባድ ማና ያይቆም ኬሳ ኦፎ ማና ያይቆም ኬሳ ወረ ሉጋን ገሩ ኢጆሌ ለበን ወረ በርባድ ነው ዮሴፍ ፈጎቲ ኢሳኒ ተበለሱ ወረ እንገሩ ሳን በርባድ ደም ኮታኔው ቦሎታ ምጁኒ በደን በርባድ ኮታኔው ቦሎታ ሲንግጁኒ በደን በርባድ ኮታኔው ተመመደ ከሰግረን ማዲያ ወራው ቱኛ ታጭን ወረ በደን በርባና አከሲን በርባደኒ ዋቀያስ ጆሊት ሲንቀበ ከናም ዮሴፍ ኢሳን በርባቻ አደሜ ኢሳን በርባቻ ደሜ ኢሳን በርባቻ ደቅ አናፍስን ወረነ በርባደኒዳ አናፍስን ወረነ ሞታ በከሳኒት ሚልቀዲን እንደ በርባነ ሳንፍኖዳ ወረተኝ ይነቹራ ዮኑ አሪያታን ዮኑ ወራኑ በርባደኒ ዮኑ ወጀሱ በርባደኒ ዮኑ ረተካኒ ስቲል ወረነ ሞታ በርባነ ነቹ አያና ከሲያራውና ዋቀዮት ይኗጡ ወራቲ በርባዱ ጉድ ሞረ ደበርሰኒ ሲገደኒዳ amma sammasirra deebiin dubbadha sagal warrumani barbaannutu dabarsee nu kenna xinnoo chaalenjiin isin godhe fakkaata chaalenjii isin gochuutu narra jiraata warrumati barbaannutu dabarsee si kenna warrumati wajjin nyaatutu dabarsee si kenna warrumati qodaa keerraa sheerii gootuutu dabarsee si kenna isaanuma kana barbaadda garuu ati iddoo kanatti isaan boolla keessa isa buusuudhaaf waliin mari'achaa jiru inni garuu isaan barbaacha dhaqeedha yeroo isaan barbaacha dhaqu garuu waan namatti tolu tokkotu jira inni sheekamitti isaan barbaacha dhaqe isaan garuu sheekamin hin jiran that is very challenging wadda yaaqoob gara sheekamitti isaan erge isaan garuu sheekamin hin jiran deemanii mandara dootaan jedhamtu tokko deemaniidha inni kun baay'ee interesting namoonni gaafa iddoo isaanii gadhiisanii nama ajjeesuu raawwatu isaan deebisuutu namoonni sadarkaa jireenyaa abbaan isaanii irra kaa'e tokko bakka abbaan isaanii irra isaan kaa'e tokko yeroo gadhiisanii possibilitiin isaanii waan biraatti jijjiiramuu haayila jechuudha har'a yesuus kiristoos namoota iddoo keessan gadhiiftan akkasii iddoo keessan deebitan godha ameen Boolichaan Hinqabamtu yesuus kiristoos boolicha keessaa si baasa ameen dootaan jechuun maaliif dootaan hin naqani dootaan macaafa qulqulluu keessaa iddoo lamatti dubbatamee jira inni tokko kutaa kana keessa jira inni lammaffaan immoo macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa ja'arra jira macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa ja'arra mootiin sooriyaa saragallaattiin Elsaa'iin qabu qopheesseera hubadha saragallaan ittiin Elsaa'iin qaban yommuu qophaa'eeru Elsaa'iin garuu akkasittiin jedheen waaqayyo ija namicha dhaqee oduu sanatti akka inni baduuf kadhate isa booddee isa isaanirra caalu dunuura jira sababa ta'e maal ta'e hin sodaatineen mandaraa dootaan keessatti inni si qabuuf ka'e harka waaqayyootiin qabame hubadhaa iddoo kee darbanii isin namoonni iddoo isaanii gadhiisu namoonni jireenya isaanii gadhiisu istaayilii isa kanaan beeku istaayilii isaanii kan beeku namoonni easily mabadu Ameerikaa kee it is too easy jireenya barbaaduun baay'ee guddaadha jireenya barbaaduun baay'ee rakkisaadha baduu garuu karaa saphasaadha kan namni baduudha jechuudha yoo baduu barbaadde wanti si qabu jechuudha haayween kamiyyuu karaa qabeeti Tateetu ganna darabaate biyyi lafaan layaatti silaatiin afdumeera utuu akka yaada isaati namni waaqayyo yaadaaf akeeka sarraa qabu hammam yoo miidhameeyyuu bineensaan hin nyaatamu bineensaan hin nyaatamu bineensaan hin nyaatamu bineensaan hin nyaatamu bineensaan hin nyaatamu
shakki qabu nan jiraadha humna gooftaan amanadha nan lalisa nan dagaaga darben deema cabse daanga nan lalisa nan dagaaga darben deema cabse daanga Jenna koja bese tarkafi kosfagese ulan darbe undasa oftatu nagagese abju kosa ganama ulata kodu gomse jedena garsise murmitu kokanese hinkanese murmitu kokanese hinkanese murmitu kokanese hinkanese murmitu kokanese hinkanese murmitu kokanese kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Erran isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanaan isiniif yeroo eebbaa qabaadha. Nallalisa nan dagaaga darben deema cabse daanga qaroon ko fayyaa iji koon argaa reebatame rafeen dagaa leenji'een ba'eem shakaalan qabaa inni na dhiibu ofii dadhabaa leenji'een ba'eem shakaalan qabaa inni na dhiibu ofii dadhabaa. Shakki qabu nan jiraadha humna gooftaan amanadha nan lalisa nan dagaaga darben deema cabse daanga nan lalisa nan dagaaga darben deema cabse daanga. Safoora lafaati anaaf kabute nambeeka lafaati dhuftee na fute gooftaa koo lafaati dhuftee na fute. Safoora lafaati anaaf kabute nambeeka lafaati dhuftee na fute. Abba koo lafaati na fute atmin nufte atigarako esana dufte
farga Mako Anu Mako muka Dufte gara ko Kabu ken erge Hita terga ko Safu ke kanko Yada mare Sitasu maliani Dafan kare Nabdi kute Adisawai ko Moga saharani Dhaggeefadhaa ko Anangalani nagute kesako Anangalani nagute kesako Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Anangalani nagute kesako Anangalani nagute kesako Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Kakase adeni sakalesa ko Malin darbama tusintane ko Darbata mama yamileksa ko Ya muafarfamu haragfiko Buwa bollate yederani Ole no fargani Hiddu galukeni Ndirma maumale Injamne lafenko Ado fena ulchira Arki kyapako Anangalani nagute kesako Anangalani nagute kesako Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Anangalani nagute kesako Anangalani nagute kesako Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Atamin nufte Atigara Anangalani nagute kesako Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Anangalani nagute kesako Safu ke kanko Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Tasu maliani Anangalani nagute kesako Adisawai ko Ulma ke jira kesako Waaqayyoko Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Party, I don't care.